إن كجيلا مفيوني لكن فدا من متى بدأت إن كجيلا مفيوني جل والله أنا والله ساتر قالوا أنا فيك قمت ديم تالا قمت كلا في تاتي ديم تا والله والله فالفلسي ساتر تقول والله ساتر تقول نمراتي مت قالوا Ahmadin. ربي رالي باتنيتو نمر رالي باتنيتو أمون أمون رمونا يال خلاص كنا مقفو أندوي رام أستاذ الله أمزة. يقول تير متعلق فيك القلو تيرا ها إيفهم قدا في هذا السنين جري balleessee jira jedhu annan godhaa fi garaan jabaadhuan. جلبي فتيمو لا هركن Deeffatee hawaasa كده duratti. جلبي فتيم متى فندرتي بل سيرا جدو جلالي أنا ده ستي ميرا كوي كوي قبرولي ديمي لا. هذا سات بيد ولا قرته كايه إذا قال كلا والله إذا قال كلا جنبي بدي بقى تيجي جنبي خليه بقى. بربادي أستاذ أمزار جلبي فتوني فما قابل يعني أبدي لا جلبي فت جنبي فتين أوكي كوسا أستاذ تير أمزار أنا فاتت لا جلبي لا فتي جلالي لا لا أني Hadis لا لا أبيت بيتنا رايدا أستاذ أمزار بل سيرا احمد دين Ahmadin jari-jari. جلبي فتي جلبي فتي وين جرا برا وين جرا إذا رايدا احمد دين كوي احمد دين مبارك جنبين فتي مجام نيفا ما فتي يو فيو دبه هو اكو غبا كده جلبي فتي فما سينغا فتي يوفيونا بيوسي جلالي أستاذ Hin fayya shakkii tokko malee. شاكي دكم عليه فيا أنا الكجرا زيري كده كما يشتري أنا أجرا والله بل سيرا جلبي فتي والله أستاذ Nakoy video si video. maal jedhu ustaas nutti maa waan jedhu Isin akka obboleessa tokkootti na gargaartan malee paaspoortiilee narraan fuune anallee hin zollumne maqaan isin balleessee rabbi jecha dhiifama naa godhaa qalbii isin cabseen jiraa jedhu. jedhe amaddiin ustaas amsa jedhii viidiyoo waraabadha qoy viidiyoo waraabadha qoy isaan dhaggeeffataa jiru أستاذ jilbeeffadha chikiiti ati chiki jilbeeffadhu dhiifoo qabadhu obboleessa fayyinaan أستاذ فاسورتي كل فونه بلسي راسم براسم رسول ربي رسول الله تدي فمنا ولاتي ذنبي اللي إذا تقول كلمة كنا حسبي الله ونعم الوكيل ربي جلبين فضل ما نوعتي ما جلبين ayya فضل dhiifama siniin jedhe jilbeeffadha ustaas Ayyuwa amma gaaduwaayin si godha amin jedhi jedhin. aamin jedhi du'aa isii kadhamuufi allahu akbar amma fayyita kadhaa fi allah Obboleessa koo Ahmaddiin quxisuu kan koo an ofitti si qabee akka ilmoo namaatu hojiillee si jedhi du'aa isii kadhamuufi allahu akbar amma fayyita kadhaa fi allah obboleessa koo Ahmaddiin quxisuu kan koo an ofitti si qabee akka ilmoo namaatu hojiillee si galchee atillee dogongora sanallee fudhattee fayyaa guutuu rabbi siifa kennu awwanni sitti hojjete tokko hin jiru qalbii sitti shiba malee amma immoo rabbi ustaas no falfalicha irraa eegaa ustaas falfalicha irraa eegaa laa du'aa isii dhiifama hojii tasgabbii rabbi siifa kennu. No, Ibrahim yedin, kan luku burati kan Ibrahim yedin. yallaa baqa kunoo deemanii gara cufatanii Ahmadin. Oy takka. Isi di amaddi wayyooteetta amma amaddi qoy والله هذا اللي بوكي سمبل اللي بيجي أنا قريت تكرارنا No, Amma kami jirta kami jirta. كنا قريت بيشان كنا قريت أنا نيت تكرارنا ammoo amma أنا erga isaa du'aa Ya obboleessa amma kami jirta. ها amma Amma erga du'aa si godhanii kaanii wanni fooyyee jira yooma san bada wantichi beek. يوم مثلا بس أما كرواني أن بريرة نوي بريرة فرت بريرة مالي في لبيرة كبدانا كوبوجا مرينا ني بريرة فونكو نياتين نان Ama si di Ya obboleessa waa'ee amma maanaa sofnet amma akkamitti jirta. ها Amma akkamitti jirta. Baroo jira kunoo Amma- fuulli isaa amma nuurri baree- deebi'ee dhugaa rabbii. Buyyuu Nuuriitti deebi'eera buyyuu kunoo. ammallee fakkeenyaaf nanniimni fakkeenyaaf dhukkubbii nanniimni halkan kanatti gaafetta amma sichitti wuxee tokko qoricha kennanii isaanuma biran dhagaa qoricha kennanii yoo isaan na fayyadanii rakkoo hin qabu waarra yaadinaati Amma dhageeffadha. Amma akkam jirta haga inni dubbatee ka'e akkam jirta. akka inni dubbatee kee Sitti Dede wayyaa waa tokko jijjiiramne dede waa tokko jijjiiramne amma Allahu Akbar. Jijjiiramni tokko hin jiru. Sisa bakka dhageeffadha tamma. Tokkoffaa waa tokko balleessitee kaate namtichi rasaasa diinaa osoo sodan rasaasa diinaa fuuldura fiigaa ture akkamitti nama dhuunfaa tokkoon jilbiffata. anan jilbeeffadha maaliif waan hin jilbeeffadhe fan qaba dhiisa anan beeka ani waan hin jilbeeffadhe fan qaba anan gaafadha maaliif hachini haataa tokko tokko jala jira maatiin qoqqoratanii baraniiru waa hedduu jira waan ta'eef anniifuma nan gaafadha Oh maaliif shiraddu wanta tamaara. hedduu lama waatu jira waan ta'eef an kan hin jilbeeffadhe fama gaafadhe sodaatu hin ta'in fayyuu fayyaa kooti fan fayyaa koon Amma barbaada witteeti argitee bar witteeti argitee ammaati.
Wallahi wuttee tokko argine maa edera fitii rabne bar laphee ko tokko bidina Taataa wixii tokko Tati kan argine bilaa jilbiiffattee maqaan nyaatu. Kai fuudha dhiqadhu kottume tarii yeroo dhiqatan kayitti dhiqadhu Dhaggeeffadhaan maqaan godha beektaa amma tasgabbaa'e tokkoffaa wantichi tasgabbaa'u lammaffaa wanti akka jennu yoo waan lukkuu gurraatti ta'e yoo masan namarraa kaa waan ta'eef takka bismillah bishaan dhuge kunoo walaal waan inni jedhu jala kana dhufee hin kolfaasee ashaangulliitti kolfaa erga laal wuxeetii takkan argine inni jennaan hin kolfa. wallahi maal akkuma kana asoban sobu baran dhukkubsannaan ni ma baran fakkeenyaaf akka walii yoo fide rabbinatti mul'isa nama siniinatti godhe nama waanatti godhe nama yoo fideentti mul'isa natti Somaaliin illee ofii dhufee ber nagarsi godhate maatiyan keenya qoratee bare maatiyan kee obboleessa akka itti fayyadaa ta'e biyyatti qoratee bareera garuu immoo amma falfalli siriitti godhamee jira afayyee deegee gasii keessaa fadhi bu'ee inni. laa ilaa garuu namni baay'een koomentii jalatti Yesuusitti amanii amma fayyitaa jechaa jiran. Yesuus fayyisaadha jedhanii jala kanatti irra caalaan. Anamma reedi fayyaan kun kan akkamitti argama amma fiigootiif amma laphee kana akka ibiddaan gubaa lafee kana nyaatee na fide. Awwalee dubbiftee awwalee dubbiftee. Awwalee siram. Awwalee musammaa. Awwalee musammaan dubbifne. Isa dubbisimee. Maaliif isa dubbisa Amma kanarratti waa wixxeetiin arginu isa dubbisa. Fayyaa dhabee amatitti immoo kafaraashi quraana rabbii kana raalee yoo quraana rabbii dhugumu adisi rabbii ilmi ani nama quraana illee quraana qaree ilmi rabbii illee sammuu keessaa qabu gara quraana rabbiitiin ilaalee fayyaa kan koo akkam fayyuudhaa barbaadu malee kana birootti maaltu kafaruu minaaminii keessa nagarsiisu kubaadhee Amma laali takka jedhi laali yoo didame obboleesso nuti hin beektami warra unkaa warra Dubaay jiru miti warra Ameerikaa jiru yoo baay'ee rakkina keessaa baasuun beekamna sagalee namaa ta'uu fi waan adda addaa. Nuti akka ijoollee Kaayiroo. Mubaarak Musammaatiin jettan maal inni sila maqaa Mubaarak Musammaatiin warri yaa wannoodha fayyinni maqaa Mubaarak Musammaatti jedhama. Koomenti jalatti hin argine. Walaa maqaa Mubaarak Musammaatiin maqaa Awwalee Musammaatiin jedhu. Poostii wayii gaafa ga'u. maal sila maqaa Mubaarak Musammaa kun? Ada baate ilaal gata bidi ilaal kun lafee qullon ta'e jira kun lafee ilaal ni jiru garaan gola maqaa ni himee jira. Amma waa nyaattee sa'aatii amma Yaa kana obboleesso qoma keetirraa huccuu banaan olii shamarran qalbii wasawwasamti nama meeqa maal qophaa jira. wasawwas lafa ilaalee wasawwasamna. Yaa kii Maaliif wasawwasa? Yookaan dhiira warcii qabu hin jaalatu hin jettanii? Sila Ahmaddiin sobaniitiin qoma kee ilaalaa jiran namni hundi miira keessa jiran Ahmad. Nama furdaa hin jaalatu dubartiin. shamarrani wasawwasamti jennee maal wasawwasamna. Lakki yaani na amanta miti an Ahmaddiin soba hin jaaladhu. Nama furdaa baay'ee feetu dubartiin nama akkanaaf nama akka mubee kanan baqatti. Nama akka keettii kadhela. Ijji lamaan ijji jarallee gaarii miti. Nama shiboo akka keetitti maramta waan ta'eef barbaadu. Anamma wati moo ada baate siriin kun hadarraa hojjetama. Amma Maatirratti. qoy tikeetti amma kana ni dhiiftaa egaa hamzaa dhiifama gaafatte moo akkam gootu? Anan ko amma yoo fayyuu dee witteetiin nambamee jedhee gara isaatiin jilbifadhee dhiifama gaafadheera waan ta'eef isaan yoo witteetiin nambamee dhukkubnan koo kunnatti ergamee natti baay'atee dhukkubee jibaate. No, dhugaa rabbii haadha faate isa anamma inni Dawaa kana shakkaaru. furuu danda'ane waan ta'eef qaamaan isaan bira dhaqa. Haadha faate. Isaas mamsaa bira. Wayyuu qaamaan bira dhaqee. Abbaan giddii vaayigiraa liqimsiiste koomintii jedhu sana amma onana dhibaara maaliif liqimsiisanidha? Ada baate. Witteetii dawaa isaaniif sanii ilaala. Isaanuma bira dhaqa mana isaanii. Manuma isaan jaachuudha kaa'ate. Yaa Galaafate hoo namichi kun. garuu qo'ee ani ka jedhu Ustaaz Hamzaan Oromoo Dubaay jirtu hunda sii fayyisee Ahmaddiin keessaa maaliif dhiisee hoo? Diinii keessaa baatee Nama jinnii dhuguma. qabu dheekaa takka keessaa Maal darba. kana bar gogaa nama jiru si Kamiin. Kuntaan ka daa'ima si kennattee gabaadhatte. Daa'ima si kennanii deemanii. Daa'imman miti bu'anii mana faamiliin jira bara mana faamiliin mana akkuma obboleettiitti jechuudha mana naa kireessanii kilaasa jechuudha. Jiraa wajjin jiraadha akkuma maatiitti. Edda lubbuu keessa hin bule. Edda lubbuun kun yoo maal gooti lubbuu nama diin yeroo lubbuu keessa bultu san. Nani kiifata barree laa dhaphee kana akka ibiddaan gubaa qoricha kanatti dhugee dhugee naan kiifata.
Gaafii tokko si gaafadhu Ahmadiin dhiifamu waliin. Ahmadiin koo dhuguu eegale maaliif akkas uqqate? Lakkoofsa bilbila isaa kun asirra kaa'anii bar gabaa gurgurta jedhanii wanni warri Dubaay hin godhan jiru lakkoofsa bilbilaatiin maqaa TikTokii banachiisanii bar maqaa irraa kaasanii lakkoofsa bilbila isaatti galchan. Ajaa'iba bar. Lakkoofsi silaa yuuzar neemii Eenyummaa jala kee hunda galennaa. jijjiiraa jiran. Gabaan asirraa si waamti asirraa si argite jedhanii TikTokii meeshaa kana fuudhanii lakkoofsa bilbila ofiitti galfatan. Silaa maqaa yuuzariitti jijjiirama innaan inni immoo maquma guutuu jala jijjiiranii bar. Ganaa maalummaa isaa jijjiiruuf deeman gurbaan kun qoy amma hin dubbanna inni nu dhagaa hin jiru. Itoophiyaa tanaaf jecha halkanii guyyaa qabsaa ture. Har'a gaafa akkasi gatamu maal jechuudha qoy. Wallaahi onneen nama caba. Namni Bar Oromoo mana namni saba yaalaa kana geessanii qabsa. sirriitti cuuphamuu qaba bar. Namni saba Yaa. kana qabsaa'ee akka Ahmadiin kanatti kufataanaan abdii kutataara qabsaa'onni gurguddaan. Dhugaan egaa akkamittiin kutan. Sabaa qabsaanii akka Ahmadiin bakkeetti gatamuu taanaan. Garuu amma waa takka shakkee beeyta. Isa Dubaay inni jedhu sana osoo hin ta'in inni dhiyoo kana aslii fi haadha faaxee tuqee ture. Wayi itti rifattanii? Asli immoo asli dhiifama nu gaafatee bar sooftaa kenna irratti haadha faatee Aslii yoo kaayiroo. namatti rifate badaadhaa gurraachallee miikulo. Laa haadha faatee kaayiroo asli hunda kennaa dhiifama gaafatee bar. Dhiifama gootanii firee gararraa. Haati faatee kaayiroo illee gootee fi. Mubeen maaliif jarrisaa wannoo? Mubee dubbadhume? Namma Qursii Dhaggeeffadhaa. nyaata nyaateera. Oo. Nyaanni akkamiin nyaatamaa fi maal? Imaan gurbaan kun nu jala lafee akka inni dhufe gadi jala keenya wallahi ustaaz Ramadaanaa haaraa jiru ammas viidiyoo namni isheen natti godhee jedhaa jiru ani dhimmicha keessaa ba'eera maaliif Ahmadiin gaafa arraba jammare nama keessaan baasu hunduma walitti akka an dhimmicha keessaa na baasa haadha baate dhiifamaa wajjin dhimmicha keessaan baa Intee maaliif mubee? haaraa jiru viidiyoo wayii na qaqqabee kan edda waraabame naamin jireen. Itti deebisa jedhaaree waan kiyya itti deebisa irranii kuyyadee. Dhisi keessa nan galchini boo dubbii kun dubbii jabaa gadi deebi. Gaafii takka qofa gaafa dhabu beeku akka itti keessaan baane tokko jira maaliif beektaa? Dhiifama gaafachiistee ilma dhiiraa jilbiifachiiftee kaatee keessaa na baasetta. akkamitti keessaa na baasaa jedhanii tokkoffaa hin dallanaanan siiriin kun hojjetamee jira dhugaadha. Siiriin hojjetame kun immoo abbaan of beeka maaliif kuni Menshinin godin. koi Ame. koi mubaarik ta'i mubaarik of Ame eeggatu. setta si katee deema ame ko. Ame ko setta si katee deemaan. Eewta si katee deemaa. Dhaggeeffadhu siiriin natti hojjetame siirii kan natti hojjetame atillee quba qabdaa siiriin natti hojjetame namni siirii hojjetete immoo amma dhiifama naa qabaatu jedhan keenyan jilbeeffatee dhiifama gaafadhe uummata warra qaata jechuudha nama kuma sadii jira Isa jedheem. amma fayyaan kun akka dhutaanaan isaan illee rakkoo ragaa anillee kan qabamu waa taanaan bicuusii dhukkubsadhee yookiin du'aan uummanni Oromoo boqa baadhaa Musaa Hamzaasin boqa baadhaa hundi keessan jechuudha awwaa tokko taanaan yookiin duunaan yookiin dhukkubsannaan waa tokko taanaan maaliif hundi keessan quba qabaachuu qabdan Amadii maqaa menshinin godin. Amadii wanti maqaa irraa menshinin tun godin. ta'e ano fi kootiif lubbuu keessan bule baa du'een ol meeshaan kun hin jedhin biraan qabu biyya kana keessatti qubaa kun jiraan attamitti dadhamma attamitti naasaran biyya kana keessatti akkan qubaa kootee akkan fira qabne akkan haalii qabne beektan hundi keessan nama naarifatu nama nyaata naafitu qabaa amma ofii kooti maallaqa ofii qabaa waan shaayidhaan ittiin dhuguu qabaa amma kiraa manaa yoo iluu naa kaffalee barri biyya faranjii haa'e tuutiin dubaa keessa guutanii jirtanu amma wanti hin jedhu ofii kooti lubbuu keessan bulee mubee lubbuu keessan bulee hundi keessan dhugee baddaa dhafaata lubbuu keessan bulee qoosaa miti namni qoosaa nama fayyaa qabu an fayyaa kan qoo barbaadu hin jilbeeffadhe dhiifama gaafadhe dargaallee iftuun illee natti himtee turte kana duratti Usaha Hamzaa sitti hojjetan jettee iftuu illee naaf ta'eef jechuudha iftuu miidiyaa irraa jechuudha inni uffata gurgurtu sun kanaaf falfala namatti dalaguun ilma namaatti akka inni idimee likkii sun beektanii garuu du'aan tokko baran falfala itti namatti dalaguun du'aan tokko garuu qoosaan barbaadina anamma ofii kooti lafee qulqulluu ta'een jira lafee qulqulluu Ame kan maatiin koo walee qoratti bares Somaalee laa waan dubbatina Somaalee maatiin koo walee gaafadheera naan jiraara mucaan fayyaa ta'uu dhiisu gaafadhee maatii isaa walee baree namni maraata dha miidiyaatti geessinan jedhee himaa ture kunoo Somaalee galcha gaafadha Somaaleen immoo Usaha Hamzaa walii tokko
Wajjin deemanii godinyaadhas waliin nyaatanii dhugan jechuudha. Garuu alatti dhibeen kun falfala sidii natti hojjetame jimsii keenya qaama keenya nyaatee na goseefiti. Mataa naban. Amma kaleessa waan ustaaziin Ziri. siin jedhan himadhume dhiisi bakka kan bara. Kaleessa maal siin jedhani waan kaleessa Waa'ee ustaaziin ustaazii Itoophiyaa dawaan kan kee kun Itoophiyaa malee hin argamu. Itoophiyaatti galee. Itoophiyaatti galtee sitti karaamee qolochisii kenname. Ayyee. Fayyaa keetti deebita. guyyaa Asitti meeqa gositti qaree hin danda'u. Hojiin qaba. Guyyaa Baay'ee meeqa biyya guyyaa turtee meeqa? deebitaa maddeen? guyyaa meeqaaf sitti qaraame Guyyaa kudhaniif. guyyaa Guyyaa 10 kudhan. guutuu sirra qasiyaanii Guyyaa guyyaa kudhan. 10 Qorichi sa'aatii kenname. 24 sirra ta'anii sitti qaraan immoo sa'aatii sitti qaraanutu jira guyyaa 10 walitti aansanii. Guyyaa guyyaarraa sa'aatiin qabu guyyaa guyyaarraa. Yaani sa'aatii kamuu sitti qara'uu jechuudha. Sa'aatii lama lama. Sa'aatii lama lama. Ani ka jedhu Ahmadiin. Kulo nuti online irratti malee lafatti sin beeynu beekta. So online irratti yeroo si arginu haasaan keetillee tokkoffaa nama waraana ture lammaffaa yeroo ati ispoortii hojjettu faas ilaalle yeroo tokko tokko yeroo daangaa sitti dabarfamu humna waan fayyadamne yaani hin jiraami namaami dhiirami ati. Jirta? Booksiin ofirraa qolachuu moo? Yeroo tokko tokko namni daangaa gaafa sitti dabarfate akka nama waraanaa tokkotti akka nama Laa, tokkotti Nama barbuuteena keessa waamanii nyaachisan silaa odoo humna taatanii nuuf irra dhoggaa. Oh, Reedi. Reedi. Quba qabaadhu. Waa'een falfalaa nama dhukkubsatee beekasi galee. Anamma siree jechuun obboleessa kiyyaa gabaatti hojjetanii maraachanii jiran. Anamma fayyaa waan hin qabuuf waan hin mataa qabuuf waan ijoollee ta'ee fi ijoollummaadhaan malee waan nama mataan deemetti qaata tashaayee surree mataadhaan baafatee bahe. Garooni ijoolleedhaan malee dargaggeessa sabiyyiidha. Muni xiqqaadha. Nama sammuu qabu. Nama yaada qabu. Garuu nanaafisuudhaan na qurceessuudhaaf hojjetame wanti kun hin dandeenye. Maaliif hin dandeenye? Hin dandeenye rabbii jira. Namni rabbii hin qabu hin gatansa dhuun kufu. Namni salaatu namni quraana qara'u. Garuu anoo muuziqaan dhaggeeffadhaa. Salaata nan niise. Natti tireesse. Jibsii kiyya lafee kana na godhe laa. Lafee qulqulluu kana. Wallaahi anuma ilmi rabbii kana sodaa rabbii qabu. Amaddiin Muuziqaan dhaggeeffadhaa sa'aatii kudha lama. Amaddiin qoyme Amaddiin bar nama meeqa rukute Suudaanii rukuteera engadda iluun mana hoteelaa wayii galcheennaan abbaa hoteelaa sanaa wal dabaddabee Eloo rukutee minaa mini miti. Waa'ee rukuttaa miti. Waa'ee rukuttaa miti dhaggeeffadhu. nama hedduutu Laa rukunne. Kijiba rukunne. Attamitti namni rukunnaan baay'ee gadi sananiisa. Rukunne waasaa namaati kijiba. Namni rukute jiru. ati rukunnee Duraan jiraachi jechuudha maallaqa kana dhawwate. Maallaqa kana dhawwatennaan kubbirii komishinaan dalagu. Dhiisee biraa bee dhukkubsataan bira dargaa ture summan dhukkubsadhu. Maali birrii itti nyaadhee dhuguu dhabe. Biyya Dubaayii keessatti boleessan qabaa fedhan qabaa nama naannoo hin qabaan. Nama naannifatu hin qabaa hin jiru. Hundinuu yeroo lagiseedha. Fayyeenuu naasuuf na amma Lagiseedhaan natti takkamuudha lagiseedhaaf waa argachuudhaaf ofitti nama malee faayidaa ofitti faayidaa qooti namni nama hin jiru. Kanaaf ana dhimma dhukkubsadhee lubbuu keessan jira akka Oromoo tokkotti hundi keessan na bira dhaabbadhaati na gargaaraati akkan galee fayyaa kan kun barbaada waan ta'eef kan rakkoo hin qabu. Gaafa fayyee kee kan natti hojjetee quraannii fi hin ibsiisa. Anuyyoo fi nama gaafa qorichaa argadhe jechuudha kan siree hojjete kana kan waa natti dalale kana sabaasanii mutu qofaati miti. Ati dhageessu bara Amaddiin gaafa ati dubbattu sikkoo warra si dhaggeeffatu malee ati of hin beektu yeroo ebeluun natti godheetu yoo sitti mudidanoo achi kaanii. Laala yoo natti miti amina miti qoricha argannaan uni mama ragaa jira kun ragaa wajjin natti mami kun waasaapii natti mami ture akka asii natti godhame natti mami ture namni naa illee jira garuu ofii kooti fayyaa kootti deebi'ee hin jira maqaan nama mishin godhe miidiyaa lataa ta'uu barbaadu fayyaa kootti deebi'ee keetanii uummanni Oromoo fayyaa kootti na deebisuu qaba fayyaa kun na barbaadu qaba jechuudha maaliifi amma uummanni Oromoo maal sii godhu maal akka sii godhu barbaadda walumaa galatti yaani erga dubbii argaaggatte yaani amma Itoophiyaa galuu si feesisa isaa? Itoophiyaa galee fayyadamuuf na gaafese. Itoophiyaa galuuf duuba amma nuti fakkeenyaaf akka nama miidiyaatti maal sii goona uummanni maal sii godha? Akka nama miidiyaa tokkotti isin uummanni miidiyaa na bira dhaabbachuu. Na bira dhaabbatanii. Akkaawuntii qabdaa mara sii galcha. Akkaawuntii minaaminii hin qaban fakkeenyaaf akkaawuntii hin qabu hojii malee. Akkam godharree akkaawuntii qaban mana dhufanii sii kennanii? Abdiin Hussein jira. Abdiin Hussein jira. Gara inni jedhame birrii natti hin kennamu. Paaspoortii naa baafame. Tikeettii naa kutamee laala. Ammoo birrii koo nyaatenne ajandaa teenya yoo fi nyaatan amma fakkeenyaaf nama namaninaati. Namni tonqaayyuu sitti hojjeta. Nama yoo nama nuti immoo nama Abdiin Huseenii fi Ramadaanii nama deengaddas immoo birrii walitti naa qabee waraqaa kana illee agarsiise nama akka nama barbaadu miti Ramadaan.
Kana ofiyyuu na gargaaraa ture waan ta'eef. Ati faate kaaroo kun illee nama mana ati faate kun akkaawuntii sirratti walitti qabdee uummata irraa jechuudha. Ati faate kaaroo nama na dhibbaan dhibbatti. Isinii dheengaddaa waraqaa koo irrattis illee na gargaartee na bira dhaabbattee asiin nageessi. Namallee na fayyadu malee nama deebitee na zolluun tumite akka obboleessa turuutti ilaalta akka obboleessa sii turuutti jechuudha. No, no, abdii geetaachoo Sinna irratti maamana gurraanis. jechuudha. Abdii geetaachoo biyya jira isa irratti guuramuuf abdii geetaachoo irratti gurraa. Ana amma kan jedhu Ani paundi 1,000 arafaa ta'etti sii ganna gara feete si agalchitu. Anis paawundii 1,000 nan kennaaf. haadha baatee biratti walitti qabaatti isin si biratti immoo ijoollee walitti qabanii tikeetti yoo kutuu teessu joorsumasi yoo teessu deebi'ee fayyaa kottu akka deebi'uuf isin walitti qabdu gaafa duraas isan kusadhee lubbuu keessa jiru siidha kan walitti qabee maallaqa naa isin dhibbaan dhibbatan kuma lama argattee laal kaayiroo keessa Ahmadiin. Ijoollee kaayiroo irraatti faate walitti haa qabdan paundi 1,000. Abduu paundi 1,000 maqaa jaartiiti yallee 1,000 si hagan itti irraa si fuudha. 3,000 si gahinaa. Min jedhe wallaahi silkinaa isaa ture ani gaa Ahmadiin miskiina nama biyya kanaa yoo fayyadu malee wanti inni miidhan jiru. Nama biyya kanaati yoo waa beeksisuu malee wanti inni miidhan jiru. Amma didanii waan barbaadan waan jaallatan waan jibban Ahmadiin deemi kayroo. Deemi abbaa barbaade deemee shingoo dibaqaa kaasii dubbadhu. Deemi. Deemi viizaa sii xumurraa. Yeroo dhaqee fakkeenyaaf yemmuu usaati fayyaa kan koo waan amma fayyaa koon barbaada dhukkubsadheen jira ofii kootti fuula beebichaateen jira akka fayyaa kootti deebi'u. Qoricha naa kennanii qoricha gahaa jechuudha. Maaliif falfalli quraana fayyada. Falfalee waan sirii waan garagaraa quraanatti nama keessaa baasaa waa hunda dawaatu fayyada malee mannaa fi mallee faayidaa hin qabu. Garuu haasaa koo edaa makitaa Ahmadiin haasaa koo edaa makitaa haasaa koo ani edda sitti mee haasaan edda sitti mee tokko tokko nageesse bonna keenyaan. Dhageera. Kunoo dhufanii ustaazan galchi. Reedii arbaatti Allah eenyuun hin buusee galchi jiru gosi akkam kun. Asiin galchaa koo qabduu qabbuuf namaa nu fayyadan jiru. Abduu Seesuma sitira irraa oolu waa tokko baddaas fayyadaara. Deemaan na fayyadaa jira miti. Maalli iddootti baattee deemaa ta'u. Hinaaffaa dhiisi qinaatii dhiisi. Iddootti baattee deemaa ta'u maali nu fayyadan jiraatta. Bakka sirra numa jira. Si fayyaduu dhabba mucaa miskiin. Sirra numa jira. Gaa'is memberii taa'uun fiigan. Sirra ni jira. Iddootti baattee deemaa jirtu. Bakka baadhee. Walitti si fidee Ahmadiin. Hinaaffaa si ajjeesi. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Maal taate Ahmadiin? Lafee qulqulluu ta'e jimsiin koona dhumee na nyaatamee na dhumee falfala sitti dalagame sirii iftiin tokko fayyii falfala sitti dalagan jettee natti himtee waasaappiidhaan. Annama falfala natti dalagee hin beeku amma ofii kooti lubbuu keessa hin jira. Dhibeen kun immoo siirii jechuun qalbii miti jibsii namaa nyaata. Jibsii namaa kana keessa jechuudha. Dhibee lubbuuti. Kanaafi uummanni Oromoo na gargaaranii furmaata tokko naaf ta'an jedhee miidiyaa irra jira kunoo. Siirii waan tokko hin qabdu ati obboleessoo nyaata nyaattu obboleessoo. Galgalaaf ganama laafii gubbaa teessee iyyitaa kana wanni siif taaru waan biraatu miti. Namni musliimaa tokko waan akkasii namatti hin hojjetu yoo rabbitti kafaran malee. Ati miskiina kana nama gargaaramuun malu maal jedheeti waan akkasii laa wasu billaa jedhe yaadini tokkoffaa ati Ani ustaadi maaliif bettanii dhagabdaatti man jibsii kana keessa na nyaate bettanii jibsii kana keessa na nyaate tuwaan inni fakkeenyaaf dhukkubbii mataa na torsiseetti dhuguma jinniidheen mataa miti. Jibsii kana na nyaatee lafee qulqulluutti na godheera kunula qoricha illee fudhee manaa kimeeti. Baangiddee baadhi maasii tuna marmarii marfee na waraananii kenna na kennanii faayidaa tokko wixxiitii tokko waraana kenna. Isaan gaafa baarii namni osoo maramaramee kamii marfee sangaadhaati kan waraanaan obboleessoo osoo maramaramee maa jala ceetaati jalqaba. Maali ani gaana dhukubennaan lubbuu keessa jira maallaqaan qabu re'ee nama maallaqaan qabne beekecha namni maallaqa qabu dhaqee yaale kaameeraa kee raajii kee dhaqee fudhatee qoricha fudhata miti ani mirriin qabu kanatti nama dhukkubsataa fi wootu nama dheengadde karaa turaa ture bakkeerra jechuudha. Amma tokkoffaati dhukkoo biraa waan tokko qabu kan kee nyaatu mataan. Bakkoon guddaan nyaata sirriitti nyaadhu. Yoo immoo bakka nyaatu dhabde siigalee miti yoo bakka nyaatu dhabde ani mubaaraa keessa nama tokko taane si dandeenya waan nyaata kan keeti. Wanni si miidhaaru nyaata malee waan biraatii miti. Siigalee.
Ustaz nyaata rakkanne ani mootii tu na dhukkube beektanii na dhukkube malee nyaata rakkanne ifama na godhate nyaata miti lubbuu keessa jira walla nyaata natti hin tolu. Nyaanni kun natti tiraayim. Bishaanitti qara eenyu bishaanitti qara isii kenne qoricha. Sheeka isaanii mana abdii jiran. Ergasii akkamire sitti wayyoomne xiqqoo. Laphee kanarraa natti qabbanaa'e. Sitti qabbanaa miti. Alhamdulillah. Ani gama kootiin ofiisii jedhee jira waan tokko sitti muufannee. Egalee warra aarsite yookaan warra arrafite yoo jiraate ofiinaa jedhaa jedhiitii ati nyaata kan kee nyaadhu hin fayyada inshaAllah. Viidiyoo waraabeen ture ustaati. Viidiyoo waraabeen ture lubbuu keessa jira wallaahi dhimma lubbuuti isin galee. Viidiyoo illee waraabeen ture dhimma lubbuuti jimsii keessa na nyaate. Jimsii kana na gosa jimsii kana keessa na nyaate. La jettan jira. La qoosaa kana isin mubaarak gaarii Alatti deebi'uu fi mootii qabadde rabbu. La. Salaamu alaikum Ustaaz Hamza dhiifama bilbila wayita narra bu'e. Wa alaikum salam. Dodda. Jirtanii fayyuma. Fayyaadha. Du'aa'ii godhaa fi dhiifama godhaa fi gurbaa kana maqaa kennan gaa. La. Dhugaa dubbatuudhaaf waan akkanaallee itti qoosuun gaarii miti. Tokkoffaan mucaan nyaata dhabe ilaalama. Dhukkubni isaa biraa waan biraati miti. Sigalee garaa duwwaa ciisa osoo nyaatiin rafa ganama ka'ee osoo fuulan dhiqatiin laayibii seena. Wanni isa miidhaaru nyaata dhabuun wanni biraa tokko hin jiru. Ustaatii keenya nyaataa miti nyaata hin tolu nyaata sun hanga jedhanii hin dandeenye nyaatu na dhukkubaadha. Fakkeenyaaf lafee qulqulluu na godhe gaattanii miti kun olaal jimsii kiyya hin jiru dhumee. Jimsii kana nyaata na miti maali? Amaddeen duraa yeroo nyaata nyaattu fuulli kan kee guutuu bareedaa jirta. Amma olii gad deemta bakka tokko tasgabboofteen teessu nyaata nyaataan jirtu annan beeka bar dhagaan jira eessa akka jirtu. Fiigalaamti wanni dhukkoo biraa tokko hin qabdu ofitti hin kayyaleen. Namni waan tokko wallahi ustaaz laphee kana akka ibiddaana godha godha inni laphee akka ibiddaana gosi nyaanni biyya akka ibiddaana gosi laphee kana keessa akka dhugaaraa kana keessa nafite jimsii kana nyaatee nafite qaamni kiyya obbo qoqqoo ta'e. Coggaarraan kee waan daakullee qofaatti si gubuu danda'a akka ustaaz baanaan hojii dhugaadha. Kana garaa hidhatee obboleessoo laal akka nama qabsootu jiruutti garaa hidhatee ol ba'ee dubbata miidiyaa gubbaatti obboleessoo labanii itti dhugi bitiiti yoon qabaanne binneesii binnaati. La ustazi keenya ustazi dhaggeeffadhaa dhiifama naa qoraati. Wallahi waa'ee dhukkubaan kuni waa'ee qosaati miti lafee nyaata illee dhabeetii miti. Nyaata nyaanni natti hin tolu natti xiraa'ee kunoo sammaa nyaachuu ilaa nama irra nyaata illee nyaata jiru nyaata kunoo. Nyaata fidee bala nyaanni natti hin tolu. Agaattanii miti nyaata hin dhabne kunoo agaattanii kana jara mana kireeffadhee jiru naa kenna nyaata kana. Ee tolu miti. Nyaata miti. Ni galee. Wallahi nyaata dandee nyaachuu hin dadhabe. Maali inni nyaanni amma ishee kennan kun? Kurtii firfiriidha. Akkamitti nama dhukkubu firfiriitti kennan? Na dhukkuba baay'ee tokko wallahi na dhukkuba. Taataa nama dhukkubu waa juusii waa damma waan akkasii san barbaachisa malee akkam firfiriitti kennan? Fuudhee bultii qabu maali? Biyya kana keessatti koi Ahmadiin. Haadha baatee damma walalaa fi gartee kursiiwwan firfiriin kan akkanaa kun warra bultii qabu. Ofii mucaan musaafiraati rabbi sodaadhuuti waan argate kan argachuun waan guddaa tokko ati maa dubbii manni gootaati. Maal kan argachuun waan guddaa tokko ustaaz Hamzaa nama dhukkubu firfirii ittiin kennama coggaarra barbaree natti hima. Eeshi waa erga gaaree waan hin qallee fi nyaachifna rakkoo qabu waachi waa sirrii. Noo qaltanii nyaachisu miti bar nama coggaarraa gubaa jiru nama mataa gubaa qaama hunda guggubaa jiru yoo firfirii barbaree nyaachisanii jiranii hin ta'a. Ahmadiin tisheertii cufadhoo maati? Daraatiin nu agarsiisanii gaarii miti. Ol deebisi qollofadhu shamisi qollofadhu gaarii miti jinama gaarii miti. Ani siimeera ergitee ustaaz illee sirrii jedhani. Yaa habibi anaa fi ustaaz amma nama dhiiratti hin beekne damala nama. Ustaaz cufadhu ofirraa ijjisiiseetti. Kanaanillee booda dhukkubsattee dhufta. Maalitti waan ofii? Nuti amma kana laalee wanti miira takka keessa galu jiru maan nuti lafee laallee miira keessa galla rabbi jedhaate. Dhiira furdaan feenu hin jenne arabaa ta'e yookaan. Dhiira furdaa fi miti bar mucaa foon irraa dhumee lafeen bichaa naftee bar. Suni anamma shakkeera waan ustaaz Hamzaan jedhe kana Ahmadiin. Yaa obboleessoo nyaata nyaachuu qofaa miti gahaan nyaatuma nama dhiyaate dhuguma. Tokkoffaa waan cooma qabu nyaatu qabdaati ijoollee dhallee waan taateef waan xiqqoof nyaata dhibaatii qabu. Malee maano dunqulaalee fi waan takka jedhe. Nyaachisaa jiran hin argitan. Lammaffaa na dhageeffadhu.
Adii madda dilba dhiirati mi yoo qalbiin kee waswaasee wayitira jiraata nyaanni nama nyaata